Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maatiwwaan waaqayyoon kan jaallattan, waaqayyoos kan isin jaallatu. Biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan sagalee kana hordofaa jirtan, bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hundumaa kan caalu nagaa waaqayyoodhaatii. Nagaa Kiristoosiin isin gaafadha. Akkam jirtu? Kamiyyuu nageessanii. Ameen. Maqaan Waaqa keenyaa, Fayyisaa keenya, Qorichi keenya, Ilmi Waaqayyoo, Ilmi Durbee Maariyaam, Kiristoos Iyyasuus maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Qulqulleettii qulqullootaa, obboleettii ergamootaa, abaaboo gannataa kan taate garraamummaa Abeelitti kan fakkeeffamtu Saragallaa Abinaadaam Masanqoon Daawitii Riqaa Yaa'eqoob kan taate Dubroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumaa jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaaf haa ta'u. Halkan yeroo ciisicha keenyaa, guyyaa yeroo deemsa keenyaa irratti gufuu diinni kaakiyyoo diinni nuuf darbate hundumaa irraatii kan nu eegan, kan nu tokisan ergamoonni Waaqayyoo maqaa isaanii kabajni ulfinna ta'u. Egaa har'a ergaa karaa idiyaa yuutuubiidhaa isinii dabarsuu barbaadu. Akkuma beekamu fuulduraa keenya kana jechaadha. Amma Tsooma Filshataa kan jedhamu yeroo itti eegaluudhaaf jedhudha jechaadha. Kanaaf namoonni baay'een karaa toora Feesbuukii kiyyaatiin akkasuma Telegiraama garaagaraatiin namoonni hiriyaa koo taatan jechaadha. Gaaffilee garaagaraa kan na gaafattan keessaatii tokko yeroo ammaa kanatti isiniif deebisuudha kanan dirqamu jechaadha. Waa'ee Tsooma Filshataa yoom akka inni eegaludha. Guyyaa yoomii eegalaa kan jedhu gaaffii na gaafattaniif guyyaa isaa hordoftoonni kiyyaa idiyaa yuutuubiidha. Biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan hordofaatti jirtan ergaa kana dhaga'uudhaatiin tsooma haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidha. Tsooma duuka bu'oonni tsooman kana tsoomuudhaan eebba haadha keenya akka argannuudhaaf ergaa isiniif dabarsuun barbaade. Kanaaf tsoomni kun gabaabumatti gara ergaa kootti gaafan darbu yoom eegala isa jedhuudhaaf guyyaa gaafa tokkooti jechaadha. Gaafa tokko kan eegalu kun tokko guyyaan isaa guyyaa gaafa sanbata duraa yookiis qidaamee kan jennudha kan inni eegalu jechaadha. Guyyaan sun guyyaa soomni itti jalqabudha jechaadha. Guyyaa soomamudha. Kanaaf qabaan isaa kan inni ta'u gaafa kamisaati jechaadha. Kamisa qabaa isaa ta'a. Gaafa jedhamu kamisi kan nyaatamudha jechaadha. Silaatii jimaata nyaatameetu qidaamee eegalama ture. Jimaatiin immoo ofuma isaatti iyyuu guyyaa soomaati waan ta'eedhaaf jimaatis hin soomama. Qidaameen immoo tokko waan ta'eef tsooma filsataa yeroo inni itti eegaludha jechaadha. Kanaaf iyyuu kan nyaatamu yoomidha gaafa kamisaati jechaadha. Kamisa nyaatama. Jimaati silayyuu kiristaanaa hunda biratti guyyaa soomiiti. Tokko immoo silayyuu guyyaa itti tsoomni yookiin soomiin filshataadha kan inni itti eegalu guyyaa gaafa tokkooti jechaadha. Guyyaan gaafi tokko immoo kan inni irra oolee jiru qidaamee yookiin immoo sanbata duraa jechaadha. Kanaaf egaa namoonni biyya keessas ta'e biyya alaa kan teessan egaa ijoollee baay'een biyya alaa kan ta'an kan haalli hin mijanneef jira. Egaa akka biyya keenya keessaatti fudhachuun ni ulfaata. Dirqama tsoomuu qabdu kan jedhamu egaa kiristaanni kamuu tsoomuu kan qabudha. Keessattuu immoo ijoollee biyya hambaa jirtanii waan kana tsooma kana tsoomuu qabdu jedhamee asiiti akka kiyyatti dirqaman isinitti kennuun qabu. Maaliif jennaani haalli nuti keessa jiraannuuf haalli isin keessa jiraattan gargaridha. Iddooma sanatti iyyuu immoo biyya hambaa keessa kan jiraattan haala rakkisaa keessa ijoolleen jirtan jirtu jechaadha. Kanaaf iyyuu kan isiniidhaaf mijatu ijoollee baay'een haala mijeessanii kan sooman jiru. Kanaaf haalli yoo isinii mijate sooma kana haala kanaan guyyaa gaafa kana eegaltu. Guyyaa gaafa kamisaa kan qabaan isaa jechaadha. Jimaatti silayyuu sooma waan ta'eedhaaf gaafa qidaamee tokko jedhamee kan itti eegalamudha. Kanaaf sooma kana akka haala kanaatiin beektanii gara sooma kanaatti akka ittiin galtanii. Egaa soomni kun sooma duuka bu'ootaati. Soomni duuka bu'ootaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam suuga ishee ayyaana ishee kan isaan ittiin argatanidha. Sababa kana ta'eef barnoota kanaa wajjin wal qabatu gara boodaatti walitti deebinaa. Irra kanan dhufeef guyyaa isaa isin beeksisuudhaafidha. Guyyaa 16 faa irratti kan hiikamu jecha torbee lamaaf sooma soomamudha. Kanaaf torbee lamaan kan egaa kiristaanni egaa warri biyya keessa jirtani
sooma kana akka soomtan abdii guddaan qaba. Warri biyya alaa yookiis biyya hambaa warri jirtan immoo akka isinii mijatutti sooma kana namoonni isiniidhaaf mijatu guyyaa kana eegdanii sooma kanatti akka seentan kadhannaa keessatti egaa sooma kana keessatti soomii jechuun sulayyuu kadhannaa qaba. Kanaaf kadhannaa keessan keessatti waa'ee biyya keenya akka yaadattan dhuunfaa keessan egaa silayyuu isinittin himu waa'ee biyya keenyaa, waa'ee nageenyaa, waa'ee amantii keenyaatiif akka kadhattan sanarra dabartanii immoo nuufis jechaadha. Maqaan koo Walda Sanbatidha. Maqaan hafuura kooti jechaadha. Walda Sanbat jechuudhaan kadhannaa keessan keessatti akkana yaadattan amantiidhaan jabaannee cimnee nutis waa'ee Kiristoosiin akka nuti dhugaa baanuudhaatii fi amantii keessaniin yookiis kadhannaa keessaniin nu yaadadhaa isiniin jechuun barbaada. Soomni kun soomaa kan nagaa, kan eebba qabu, kan suuga qabu nuuf haa ta'u. Bakka jirtanitti nageenya waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Nagaa waaqayyootiin tura. Barnoota biraatiin deebinee hanga wal agarrutti nagaa waaqayyootiin tura.